naga racalu naga wagayo waga jirata bakka kalatti iddoo isin jirtan hunduma keessatti isin dhafa baay'eetu hordoftoota gidduu YouTube jalatti kan argamtanii argamuuf kan jirtan hunduma keessanii isin jechuun jaaladha akkam jirtu tole egaayii caaltuun jechuudha icciitiin gadi ba'uu jira kan biraa kana jira jettee yeroo darbe dubbattee akkuma turte jechuudha inni kunis maalidha gaayii bilbila bantee akka hajjiitti kennite jechuudha kan ishiin dubbachaa turte mana hidhaa keessatti dhaqee inni yeroo jaartii isaa haasofsiisu jechuudha waan ishiin haasofte jechuudha akkas jechuudhaan dubbattee jirti jechuudha jaartiin hajji anaa kan na gaddisiisee baay'ee kan natti dhagahamee seedoo jechuudha oliif gadi kaachuusaa xaaruusaa randamee qabamuusaa godamee qabuusaati jechuudha argitaniitu akkattinni haadha manaa isaa barbaachaadhaaf aarsaa gurguddaa kaffalaa ture jechuudha asirratti jechuudha haati manaa isaa dogoggora guddaa qabdi jechuudha dubartii amtuu kana dubartii ammina hojjette dubartii osoo maamuu jettee miidiyaa irratti ol hin baasiin durayyuu dubartii abbaa manaa ishii irratti amina hojjettee tumaa turte in argiti viidiyoon in argiti waan hundumayyuu hin ilaalte akkatti akka ishii amantee gaa'ela ishii kana diigdee abbaa ijoollee ishiirraa gargar baatee ijoollee isaa dhoksitee akkatti ishiin akkas goote naaf galuu dide jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yeroon sagalee kana dhaggeeffadhu akkasumas immoo jechuudha caaltuun baay'ee keessantu na abaaree baay'ee keessantu natti daldane amma maal jetture yeroo kana maal jetture jettee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf icciti guddaa icciti ajaa'iba icciti himamiin beekamne kan gadi ba'e jechuudha egaa shakkamteettis akka ishii Sumayyaa fayyeessite illee garuu akkattiidhaan immoo iccitiin gadi hin baane jechuudha inni kunis maali ati akkamittiin baate jettee egaa hajji gaafachaa turte jechuudha sana gidduutti hajjiin anana dhukkubee miti kanan bahe jedheen erga dubbatee booddee qoymiyaatii fi si'eedoon sababni isaa maalumatti jennaanii egaa waa'ee dhuma Sumayyaa irratti innis immoo hiriyee koo kan inni jaalatee sin jaaladha jedheenii waan baay'ee kan taasisaa ture haa ta'uyyuu malee sin fuudha jedhee jaalatee fuudhuu dhiisee osoo hin fuudhin hafe sanarraatidhaan kan ka'e hiriyeen koo maraatte hiriyeen koo maraachuu ishirraatidhaan kan ka'e immoo ani immoo kana taasisee jira maal si naqesi'i maal si rakkisesi'i horiyeettiin jechuudha ammayyuu achi keessa dhabattee horiyeettee waamte immoo jedha jijjiirratte karaa jechuudha na yeroo ajji waamtuu jechuudha baay'ee dhugaa dubbachuudhaa fi nama gaddisiisa namatti dhagahama jechuudha dhugaa gatii dadhabbisaa ammallee rabbii dhugaa baasuu fi ishiinis immoo viidiyoo caaltuu waraabde kana appiin jira mitiree kan ittiin gara afaan amaariffaatti jijjiiran ennaa kaanis akka inni viidiyoo waraabu ture bifaan dubbatee gara amaariffaatti jijjiira jechuudha akka ishiin dhageessuudhaaf jechuudha akkasittiidhaan gara miidiyaa isaarratti otoo daawuloondii godhe baay'ee bareeda jechuudha haa dhaggeeffattu waan ishiin hojjette isaan lamaaniidhaan gargar baaste jechuudha Sumayyaanis ennaa kana gidduutti isin fuudhan jedheen hin fuune isas immoo mana jaasaa keessatti walitti qabamnee teenya turre dubartoota garaagaraa uffata gaggabaaboo uffataniitu maal shalleessite moo nama lafa hoteelaa oolu seete moo qoy maal jechuu maal haasa'u akka isheen barbaadde maa tokko naaf hin galle jechuudha kanarratti uffata gaggabaabaa uffatanii garaasaa isa raasuu sanarraatidhaan kan ka'e shiggoyoomsee gargaaraanii ture maal jechaanii ture jette achumaanii siidha kaasuubaan kan mucaa qabayyuu jedhee gudeessaa ture jennaan ani mucaa qabaachuusaa qabaachuu dhiisuusaa wanti gargar baasee beekuun jiru garuu gargaaraa tureen akkasittiidhaan nan beekaa innis immoo mucaa qaba jedheeni kan itti odeesse haanaadha Sumayyaatti ajaa'iba rabbii dhugaa dubbachuu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha baay'ee nama ajaa'iban gana kan hin jedhamne jechuudha maal yoo abbaa manaa malee jiraachuun hin danda'amu abbaa manaa malee koo jiraachuun hin danda'ama jiraachuun wanta nama dadhabsiisu hin qabu jettee haasawaa turte jechuudha waan laphee nama tokko jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi fagoo ilaalaa turen namoonni fagoo ilaalaa turanis salaamii kan shakkamaa ture yeroo baay'ee
garuu ishiin achi teessee mana isaanii naannoo isaanii ollaa isaanii teessee boolla akkanaa qotaa turte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf anaan baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Baay'ee naan viidiyoo sanaa dhaggeeffadhu ajjin iyyuu baga bahiin jedhe. Ajjin iyyuu baga bahee jechuu koo irrattis immoo ammas immoo caaltuu waanuma miidhamtu natti fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Amma ishiin tooftaa uumaa jirti. Ati ammayyuu baatee anaaf maltu taanaan anaan dafteedhaa keessaa nan baastu taanaani anis mana hidhaattan si deebisaa karaa obboloota kootii karaa hiriyoota kootiin si miidha jetteeni jirti. Karaadhuma magartuu kana magartuun dhatti akka isheen jaartii achi mana hidhaatti ilaalaa jirtu ni beektu. Karaa sanaan miti jedhee shakkii guddaan qabani jechuudha. Caaltuunis garuu ani deebisee nani hidhamuu qaba jette. Eeyyee hidhamuu qaba. Iccitii caalu baheera waan ta'eef inni hidhamuu qaba. Akkuma immoo kana dura qarshii inni sii kennis balleessu baatte isaan immoo tooftaadhaan akkuma jedhan imeelii yuutuuba isheetii yookiin immoo yuutuuba ajjii san harkaa fuudhanii isa kana gurgurattee seera qabeessaadhaan jechuudha. Iccitii kana adda gadi baaftee isa iccitii kana immoo seedotti kennitee ofii keetiin mucaa kee fudhattee gizeedhaan achi keessaa ba'uu qabda. Warri Yaman ija hin qabdu ijoollee Yaman keessa jirtu dhugaa dubbachuudhaaf dunuuf kataniit adeemaa jiru jechuudha. Hundi isaanii jechuudha hafuura amaadhaan haguugamanii jechuudha. Dubbii isaa irrattis immoo ajjiin fayyeera dhugaa dubbachuuf namatti tola. Isa biraan immoo akkasitti caaltuu faana hin ciisin, caaltuu faana irraa fi rafteetta caaltuu faana akkasitti ati rafteetta taanaan achitti tortortamaa ta'e achitti waan ta'e taata jetteeni jechuudha. Inni immoo na dhukkuba wanti ishii yaaddu muluun jechuudha xuraa'ummaa jechuudha. Xuraa'ummaa waan inaman xureessi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha akka jaartii ajjii kanatti jechuudha. Akkam ishiin akka ishiin asuttume sagaleen ishiin nama rakkina keessa jiru osoo hin taane gaangee takaallaan irraa cite beektu miti akkam akka ishiin godhatu akkas godhatte ammayyuu jechuudha. Ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf. Inni biraammoo jechuudha Abiraam yeroo darbee jechuudha wallaalee akka ture argitanii jirtu jechuudha. Viidiyoo lammataa irrattis immoo jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf osoo inni of hin beekin viidiyoon daqiiqaa sana muluu waraabamee gadi gallakkifame jechuudha. Roottaan akkam akka ishiin ta'aa turte akkam akkatti ishiin gaddaa fi turte akkamittiin akka ishiin bu'aa fi turte dhugaa dubbachuudhaaf lachuun isaaniyyuu na gaddisiisan jechuudha. Wal dhaggeeffachuu dhabuudhaan oduu namaa dhagahuudhaan jechuudha. Yeroo gaa'elli isaanii kun akkana ta'u baay'ee nama dhugaa waaqa jiraata nama gaddisiisa jechuudha. Akkasuma illee ishiin natsiidhaanis immoo mucaa qaba mucaa daa'iraa fi jettee kan ishiin dubbachaa jirtu jechuudha. Qo'ani kan na dhibe jechuudha gaafa dubartiin tokko yookiin immoo shamarreen tokko garaatti baattu haati kan hin beekne obboleessi obboleettiin kan hin beekne daa'imni akkamitti dhalataan kan na dhibe daa'imni akkamitti dhalata dhussaan akkamitti dhalata dhukatee silaa hin dhukatu. Ani na ajaa'iba amma barbaaddeeyyuu ulfootte lafa barbaaddeeyyoo tooteessetti ta'e akkamittidhaan maaliif immoo obboloota ishiitti gaaffii ta'e maaliif maatii ishiitti gaaffii ta'e kanaafiyyuu kuni dhugaa dubbachuun naaf hin deebine jechuudha. Egaa akkasuma ol qabanii maal jechaa turan harkaa fi funyaanitti gulukoosii kennanii fi akkasitti dhaanii jechuudha sifachi qabaa turan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmi dhiiraa gaaf kam akka miidhamu beektu gaafa dubartii fuudhee dubartii faana jiraachuu jalqabee jireenya eegalee biddeena ho'aa shiroo ho'aa buna ho'aa dhuguu jalqabee nyaachuu jalqabee calqeensaa miiccamuu fi jalqabee kunuunfamuun jalqabee fi deebi'ee immoo dubartii sanarraa gargar bahee qubaasaa jiraachuu gaafa eegalee dhiirri kan akka dhiiraatti miidhamu jira. Dubartiin hin miidhamtu maaliif jenna durayyuu qopheessituudha, durayyuu miiccituudha, durayyuu waan hundumaa gootuudha waan ta'eef yeroo irraa baate ilmoo yoo qabaatte kan dubartiin miidhamtu ilmoo ishee sana kan beelofne yoo beelofte kan ishee cabdu malee hojjattee qopheessitee dhiqattee maal jechuudhaan dubartiin tokkoffaadha jechuudha. Ilmi dhiiraa garuu gaafa dubartii faana jiraachuu jalqabe irraa gargar bahu baay'ee mana kana jedhamne miidhama jechuudha. Akkuma beekamu bifti isaallee geeddarameera. Maalummaan isaallee geeddarameera. Cinqatiidhaan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun baay'ee cannaqamaa jira jechuudha. Baay'ee dhiphachaa jira jechuudha. Yookiin akkuma jedhu mucaan kun iyyuu alatti kan isaa ta'uu dandeessi uumamte. Citiin kun gadi bahee maallaan jedhu maatiin koo maallaan jetti ati manaan koo hiriyoonni koo maallaan jedhu jechuu danda'a. Akkasumas illee isa yeroo hunduma dhaqee darbatamee asiif achi waan baay'ee ta'u kana yaaduu danda'a.
kanarraatidhaan kan ka'e egaa dhiphinarraatidhaan kan ka'e miidhamuus danda'a jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee namatti dhagahama. Osoo hunduma isaa dhiistanii osoo waan hundumayyuu akka waan hin taaneetti dhiistee Ruutaan gara jireenya kee gara jiru keetitti deebite siin jechuun jaalladha. Yoo dhumammoo mucaan immoo dhalattee jiraatteetti ta'eera ta'e homaa gochuun hin danda'amu. Egaa namni immoo gaafa dhaqee jireenyatti galuu icciitii isaa wal dhossee osoo hin taane walitti himee yoo itti galee baay'ee namatti tola jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee gaa'ee Waaqayyoo dhugaa dubbachuudhaaf tokko sinaa taasisu walitti sinaa deebisu akkasumallee Abiraamillee Waaqayyoo illee isaa fayyisu baay'ee miidhameera dhugaa dubbachuudhaaf akka ilaalamaa jirutti. Innaasa kana siniin jechuun jaalladha. Achi booddee jechuudha yeroo beekuudhaaf jedhu ta'uu waan isaan beeku gara dhumaarratti garuu argaa sarara ciisurraa jechuudha olu taalaa ture jechuudha. Yeroo inni olu utaaletti isaan doktoroota waamaa turan jechuudha. Gidindiritti jedhe wanti nuti jechuudha. Yeroo kanatti egaa kaameraatu dhaabbate jechuudha. Obboleessa keenya Abiraamii Waaqayyo isaa fayyisu akkasumallee gaala keessan iddootti haa deebisu. Dhiisaa gargarri kana dhiisaa baqqaa sinaa ga'u dhugaa dubbachuudhaaf Ruutaan baay'ee raafama, baay'ee sodaachaa turte. Gaasheen akka dhageenye Fireemittiin bilbila ennaanii jechuudha. Buruukii achi booddee dhossaadhaan suuta dhiitti bilbilee akka nama tokko fidee dhufnee jedhanii jetteen itti dubbachaa turte. Gidduu kanatti gaa'ee gaashee yoo dhagaanii dhufu baay'ee nahu baay'ee baqqaa jettee jechuudha. Baay'ee sodaatte jechuudha. Maatiin isaa akka isaanii itti dhufneef jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi dhiisaa baqqaa Ruutaa akka waan hunduma isaayyuu dhiisiitii gara mana keetitti deebi'ii. Kunuunsi dhala keessa garaa kee keessa jiru abbaa manaa kee kunuunsi baqqaa waan hundumayyuu dhiisii. Osuma arganu akka waan hin argine osuma dhagaanu akka waan hin dhageenyetti waan baay'eetu jireenya namaa keessatti dhiifame bira darbamuu mala siin jechuun jaalladha. Isa kana dhagaadhaa. Maalmaaf immoo obboloota koo seedoodhaa fi kadhannaa keessan waa'ee keessanii wajjiniin ta'a dhugaa dubbachuudhaa fi amma dubartiin sun jechuudha du'uu qabdi ifa manaaf haa godhu Waaqayyo jechuudha. Du'uu qabdi isa ishiin akkatti waxuuxuuti jettu akkattan dhaggeeffadhee natu beeka jechuudha. Isa ishiin waxamtu jechuudha sagalee sana. Ana akkamatti akka seedanii viidiyoo sana dhaggeeffatu waan hin beeku jechuudha. Xaarisaa kan hundumaa dabqasaa kana hundumaa waliif gadi kaachuusaa biyya yeroo inni gara Gondor deemu keessadha. Gondor immoo waan jedhanii yeroo sana argitanittoo ta'ee haalli nageenya hin beekamu ulfaataadha. Inni garuu lubbuu isaa godhee lafa onaa sana keessa baadiyyaa sana hunduma keessa kutaa deemaa ture jechuudha. Kun hundumtiyyuu sababa isheetii waan ta'eef jechuudha. Kana sagalee kana fuudhanii geessanii itti agarsiisu. Akkasumas immoo isa ishiin tonoqqolaa turte isa ishiin suura nama maal gochaa turte dhugaa dubbachuudha waan itti agarsiisan miti poolisota itti agarsiisuudha. Ammayyuu itti immoo ishiin immoo jira ammayyuu maammuun koo na wajjin hin jira maammuun koo waan ta'aa jiru hunduma dhufee natti odeessan jettu seetanii ajjira. Achumaan achi immoo waa'ee seexanaa kana achi kaayi waa'ee seexanaa kana achi dhiisi jennaan seexana hin jedhin atoo maal ta'uu barbaadde jetteen jechuudha. Nasa kana siniin jechuun jaalladha. Gooftaan baraaf jireenya keessanaa heebbisu. YouTube immoo subscribe, like, share.